Shira hojjetanii irratti xaxanii jedhama mata dureen keenya guyyaarraa nagaan isin baay'ee hordoftoota yeroo mul'ata guyyaarraa jechuudha obboleetti keenya Gannat kana namni wallaaltan hin jirtanii akkuma beekamu guyyaa kaleessa sooshaal miidiyaa irratti akkuma dubbatamaa ture waan ishee karaa feesbuukii barreeffamaan maxxanfame jechuudha. Shira obboleetti kana irratti xaxamee akka isheen mana hidhaa galtu ture seenachi akkas jedha nan dubbisaa obsaan dhaggeeffadhaadha. Shira hojjetanii irratti xaxamee fi miiltoon koo waaqayyoodha. Guyyaan suni guyyaa Faasigaa ture. Akkuma hundaatti hojii koo hojjechuuf ka'een mudannoo yommuu sammuu koo keessaa hin baaneen wal qabate. Mudannoo hammeenya dhala namaa fi gaarummaa waaqayyoo wal faana natti agarsiisedha. Shirri irratti xaxame maatiin ani Dubaayitti tajaajilu wajjiniin boqonnaadhaaf Pakistaana turre. Mana sana keessaa hojjettoota afuritu ture. Garuu lamaan isaanii madaamii wajjin wal lolanii ba'an. Hojjettoonni hafan sunis ana miidhuuf jedhanii shira hammeenyaa xaxan. Karoorri isaanii mucaa'anii guddisu ji'a 7 miidhuudha. Balleessaan isaanii ammoo ana irratti fe'anii akka hidhamu gochuudha ture. Balleessaan isaanii immoo ana irratti fe'anii akkan hidhamu gochuudha ture. Madaamiin koo garuu dhimma kana waan shakkituuf akkan mucaa harka hin baafne na akeekkachiifti. Mudannoon guyyaa sanaa gidduutti obboleettiin abbaa manaa madaamii koo mucaa ishee waggaa 2 fi ji'a 6 ijoollee biroo wajjin taphachiisi jettee kilaasii koo keessaa na bira keesse. Otoo man taphachiisaa jiranii hojjettuun mana sanaa haati mucaa si barbaaddi gadi fidi jettee na waamte. Anis mucoo of biraa dhiiseen bu'uu waan hin dandeenyeef balbala irra ga'ee harka isheetti kenne. Daqiiqaa 2 hin guunne sagalee iyya guddaa tokkoon dhaga'e. Fiigee yoon ba'u mucaan suni darajaa irraa gadi daddarbamee dhiigaan badeera. Hojjettuun suni ammoo yommus u'uu ajjeeste jettee iyyuutti eegalte. Yeroo rakkoo fi gargaarsaa waaqayyoof abbaan mucaa dubbiin utuu hin qulqullaayin isheenan ajjeesa jedhee dhaadataa ture. Haalli suni baay'ee sodaachisaa ture. Garuu madaamiin koo amala isaa waan beektuuf lubbuu koo oolchuudhaaf jettee gara hospitaalaatti karaa irratti makiinaa oofaa jirtu zaabbaanyaa kennitee mana hiriyaa isheetti nageessuuf gara kootti deebite. Haa ta'u garuu poolisootaaf bilbilamee waan tureef nama yaalii ajjeesaa daa'ima irratti raawwate dhoksuuf yaaluu keetiin atis ni adabamta jedhani. Kanaaf mucayyoon bakka dhoksitee baasii fidi jedhanii ishees baay'ee sodaachisan. Garuu waadaa tokko naaf galte. Ani dhugaa kee akka ba'u nan taasisa. Ati hin jeeqamin. Kanaaf amma dhiphachuu si hin barbaachisu naan jette. Anis dhugaa koo waanan qabuuf nageessi gara seeraan jedheen. Isheenis namicha osoo na hin argiin gara seeraa nageessite. Kaameraa CCTV kilaasii koo keessaa kaameraan hin jiru ture. Garuu akka carraa ta'ee guyyoota muraasaan dura kaameraan tokko achi galee ture. Inni suni dubbiin akkamitti akka ta'e qulqulleesse. Bilbila hojjettoonni suni shira narratti xaxuuf bilbilanii akka mari'achaa turan ragaan bilbila isaanii keessaa argame. Amma yakka isaanitti hojjettoota mana kanaa kan turan 3 seera jala oolaniiru. Anaan waaqayyo garuu na gargaareera. Dhaamsa koo waaqayyo qulqullummaa koo naaf mul'ise. Biyya ormaa keessattis hidhaattii fi du'aa jalaa na oolcheera. Dhugaan koo ni mul'ate. Har'a bilisan jira. Obboloota ko biyya Arabaa keessa jirtani adaraa keessan namoota waliin hojjettanii
baay'ee hin amanina. Sababa xiqqoodhaan hammeenya guddaa isin irratti raawwachuu danda'u. Mucaan miidhamee sanaaf kadhannaan keessan hin fagaatin. Waaqayyo isa haa fayyisu. Of eeggannoo keessa hin hir'atina. Obboloonni na waliin dhiphachaa turtanis galatoomaa jette obboleettiin kuni. Egaa obboloota koo jaallatamu hordoftoota yeroo mul'ataa seenaa obboleettii keenya kana baay'ee tokko waan garaa na nyaateef akkasuma immoo irraa waan hubattaniif kan viidiyoo isinii waraabu na taasise jechuudha. Egaa obboleettii keenya Gannat kana namni waldaa tokko keessa waliin tajaajilamudha. Mucaa waldaa keenyaati, mucaa jabduu akkasuma immoo Dubaay keessatti waggaa 2 dura jechuudha kitaaba maxxansitee obboleettiin kun nama baay'ee jabduu fi muuxannoo fi dandeettii garaagaraa nama qabdudha. Karaa sooshaal miidiyaa kanaayyuu jabduudha jechuudha. Mana hojjettu keessatti immoo hojiin ishee hojii daa'ima eeguutii haa ta'u iyyuu malee jechuudha. Walitti bu'uun walitti aaruun inuma jira. Namni walitti hin buune hin jiru mana tokko keessaa garuu haa ta'u malee wanta sukkanneessaa wanta waaqayyotti hin tolle wanta lubbuu walii balleessu wanta boru miidhaa walirra geessisu walirratti raawwachuun garuu cubbuu guddaadha. Maaliif jennaan hundi keenyayyuu hojii keenyaaf baane wanta ta'eef hojii nutti laatame beeknee hojii keenya hojjechuudha malee mana namaa keessatti walli loluun lubbuu wal balleessuun shira walitti xaxuun hojii ofii wal jalaatii balleessuun boorullee jechuudha. Biyya ofiif maqaan keenya hin tolu. Akkasuma immoo har'a karoora manaa baane karaatti nu jalaan bisachuudha. Amma obboloonni kun akka yaada isaaniitti obboleettii kana mucaa ajjeestee akka isheen umurii ishee guutuu mana hidhaatti haftu yookaan immoo akkuma beektan biyya Arabaa kana keessatti yoo ajjeestee akka ati ajjeestu sitti murteeffama, yoo ati cabsite akka cabuu sitti murteeffama. Garuu Waaqayyo obboleettii kana oolcheera, galata guddaa haa argatu. Waaqayyo garaa qulqullootaa yaada qulqullootaa beeka jechuudha. Hagam jireenya keessan keessatti yaada keessan keessatti qulqullummaa qabdu taana Waaqayyo achuma keessaa nama isiniif kaasa. Argitanii madaamii fi abbaan manaa ishee garaagarummaa qaba jechuudha. Abbaan manaa ishee nan ishee ajjeesa jedhee yeroo itti gamu jechuudha abbaan manaa madaamiin immoo amala abbaa manaa ishee waan beektuuf shufeeraan dhoksitee gara mana seeraatti akka isheen ergite jechuudha. Waaqayyo jechumaa nama isheef kaaseera malee akka dhufeen silaa otoo lubbuun mucaa kanaas immoo darbeera ta'e baay'ee tokko haalicha haala suukkanneessaa ture. Lubbuun mucaas ooleera. Waaqayyo mucaa sana haa fayyisu. Obboleettii keenya Gannatis baga Waaqayyo kana si oolche jenna. Asirraa egaa haa barannu obboloota koo, nama jaalladhaa malee nama niinaa. Akkasuma keessattuu warri daa'ima eegdan of eeggannoo godhadhaa. Nama miti ofuma keessanii yootuma sooshaal miidiyaa ilaaltanii yootuma bilbila haasotanii daa'imni otoo dingata ija of waraantee otoo iddoo tokko kuuftee buruqxe Araboonni nama finiltu. Ala isaan irratti dhugaa dubbachuuf Araboonni bineensadha jechuudha. Keessattuu ala isaan irratti otoo hagam Arabootaan uma beektu otoo sin dhiisattanuun dhiisanii otoo sin deemaa ittanuun dhaabatu yeroo sin dhaabataniin deemu faallaadha jechuudha hojiin ijoollee Araboota baay'een isaa. Kan immoo obsaan danda'uudha malee of eeggannoo godhadhaadha. Akkasuma immoo yeroo takka miirri aarii namatti mul'ata. Miira aarii sana immoo shira walitti xaxootu hin taane ulfinaan gadi je'anii Waaqayyoo ofirratti kadhatanii immoo aarii sana keessa darbuudha malee garii dhuumanii yaadni tokko wal balleessa beektu gaafa bilbilaatiin amma hiriyaa keessanitti waa'ee nama haasoftanii hiriyaan keessan sun yaada gadhee yoo isinitti haasofti ta'e keessi garaa keessanii jabaata hammeenya yaada adeemachuudha. Kanaaf yaada mataa keessaniitiin deemaa malee yaada mataa namaan hin adeemina. Amma jarri kun sadii ta'anii karoora isaaniirraa kaatanii jireenya isaaniirraa kaatanii hojii isaanii dhiisanii kun akkasitti manadhaa keessatti jechuudha kan isaanii qabamanii jiran. Kuni
dogoggora isaaniiti. Dogoggorri yeroo tokko tokko jireenya namaa diiga jechuudha. Kanaaf obsa qabaadhaa, yoo aartanis yoo mana tokko keessa jiraattanis immoo wal danda'aadhaa, waliif hubadhaadhaa. Yoo aariin jiraates yoo wal miidhuun jiraates akka lubbuu waliin balleessine akka mana hidhaa waliin galchine dhiifama walii godhaa malee sadarkaa kana waliin geessisinaan isiniin jedha. Of eeggannoo godhadhaa. Of eeguun waaqa gaditti namni of eega, kan namarraa caalu immoo waaqayyotu namarraa eega. Kanan isiniin jedha hordoftoota koo turtii na waliin gootaniif galatooma. Waaqayyo nu haa eegu, wanta hamaa nurraa nutti dhufaa jiru waaqayyo dursee nu haa eegu. Dhugaadha, namni of eegee hin danda'u. Seexannis gaafa nama qortu namaatiin amanne sitti kaasti wanta ta'eef kadhadhaadhaa akka amantaa keessaniitti waaqayyo oolchaadha. Ammas isin haa eeguun isiniin jira. Buleetti keenyas ammas baga waaqayyo ishee oolchee daa'ima wallaalaa kan ammoo waaqayyo isaa fayyisu yookaan ishee haa fayyisu jenna. Madaamii sana ammoo waaqayyo haa eebbisu jenna. Dhugaadha, madaamiin tokko tokko haabittuu nama qalti fayyaayyuu daa'imni ishee akkas ta'e nama dhiistii miti. Waaqayyo ishee haa eebbisu. Gooftaan isin haa eebbisu. Waan waliin turtaniif galatooma.